Hai, akkam jirtu daftaniif kan maatiiwwan chaanaalii koo hundumti keessaa nagaa keessanii kan nagaa kiyya galata rabbii. Kuna guyyaa haaraa kanas waan haaraan isiniif qabadheetti dhufe. Har'aan kan immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti akka iimoo irraatii viidiyoon yeroo nuuf bilbilamu karaa itti waraabuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma fakkeenyaaf iimoo irraatii yoo namaaf bilbiles ta'e yeroo namni naaf bilbilu salphaatti akkamittiin sagalee nama tokkoo yookiin viidiyoo nama tokkoo waraabuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisa. Kun amma akkuma agartan iimoo irraatii yeroo namni bilbilu haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kanaaf egaa amma bilbila yoon kaase jechuudha viidiyoo daayirektii naaf bilbilame kana salphaatti tokko tokkoon naaf waraabaa jechuudha. Akkuma agartanii salphaatti naaf waraabuu eegaleeti jira. Namni duukaa haasa'u gonkumaa narratti hin beeku jechuudha. Kana akka fakkeenyaatti naaf qabadha. Kanaaf egaa salphaatti viidiyoo yeroo namni karaa iimoos ta'ee waatsaappii isiniif bilbilu gama kamiiniyyuu reekardii gootanii kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Egaan isa reekardii gootanis immoo salphaatti keessa seentanii ilaaluutii ni dandeessu. Yoo barbaadan ediitii gochuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo bakka barbaadan kamitti sheerii gochuu ni dandeessu. Kun akkuma agartan appilikeeshinii kanatti fayyadameen jechuudha. Appii kana keessatti fayyadamtanii gaafa hedduu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Iimoo waraabuu qofaa osoo hin taane amma san iimoo irraa waraabee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma agartan iimoo irratti wanta naasaa ture kun pilee godheen ilaalaatii jira jechuudha. Kanaaf egaa wanta iimoodhaan daayirektii viidiyoo koolii namaa wajjin haasoftan akka kanatti reekoordii gootanii kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa appilikeeshinii akkamiidhaan kana goona kan jedhu immoo kan isinitti agarsiisu ta'a. Aappiin isinitti agarsiisu kuni hojii yuutuubiifis isin gargaara. Akkasumas immoo bilbila keessan iskiriinii isaa reekardii gochuudhaaf sirriitti kan isin barbaachisuu fi orijinaala kan ta'e kan appilikeeshinii kana caalullee kan hin jirredha jechuudha. Kanaaf egaa tuutoriyaalii yookiin barnoota kanallee kan isiniif dhiyeessaa jiru appilikeeshinii guyyaa isinitti agarsiisu kanatti fayyadameen jechuudha. Egaan appilikeeshinichas argachuuf salphaatti viidiyoo koo jalaa argattu waan ta'eef description box jalaa barreeffama viidiyoo kootii irraa tokkootii fi iddoo kanarra dhiituqtu achi booda addunarraa akka kanatti gadi isiniif baasa jechuudha. Kanaaf maal gootu liinkii ishee kanarraa ni tuqxu jechuudha. Jalqabarra kan jirtu ishee kanarraa tokkootii fi ni tuqxu. Achi booda gaa weebsaayitii koorraa salphaatti gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma yeroo kaanii egaan appilikeeshinii kanas ergi buufattanii bilbila keessan irratti instaalii godhattanii booda keessanii seentu jechuudha. Ammaan dura kan ittiin bilbila keessan irraatii iskiriinii isaa reekardii gootan wantoota garaagaraa keessa isaatti argattu jechuudha. Daayirektii appilikeeshinii kana akka instaalii gooneen al tokkoof qofaa itti buunaan kunoo mallattoo isaan kana nuuf fida jechuudha. Kana nuuf fideennaan daayirektii hojii eegaleeti jira. Wanti nurraati eegamu yeroo laayivii irra jirruttis ta'e viidiyoo koolii yeroo namni nuuf bilbilu yookiin gara namaatti bilbilu isaan kana akka kanatti nuuf dhufu waan ta'eef eegalsiisuu ni dandeenya jechaadha. Mallattoo kanarra yoo tuqne akkanatti nuuf fidaa jira ta'e wanta nuun bilbila keenya irratti hojjennu nuuf waraabaati jira jechuudha. Kanaaf amma gara iimoo deemeen akkamitti akkan riikaardii godhuun isinitti agarsiisa. Amma egaa kan isinitti agarsiisu kan iimoodha kan guyyaa irraa waan ta'eef fakkeenyaaf iimoo irra yeroo seenu maal gochuun qaba kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaan amma viidiyoo koolii nan bilbila. Viidiyoo koolii kun akkuma agartan bilbilaatiin jira. Kanaaf egaa battalan viidiyoo koolii kana bilbilutti gubbaa kanarraatii kana oonii godhachuutiin qaba jechuudha. Mallattoo isa agartan isa kanarraa al tokkootiif yoon tuqe daayirektii naaf waraabuu ni eegala jechuudha. Kanaaf egaa yeroo namni isiniif bilbilutti yookiin immoo isin namaaf viidiyoo koolii bilbiltanitti salphaatti akka isiniif riikaardii godhu wanta isin bilbila keessan irratti haasoftan tokko tokkoon sirriitti bareechee sagalee keessan faana suuraa nama sanaa kan keessan sirriitti bareechee jechuudha. Viidiyoo bareedaa ta'e qulqullinaan waraabee kan isiniif kaa'uutii danda'udha jechuudha. Kanaaf egaa halkaniin jedhu guyyaadhaan jedhu battala barbaadan kamittiyyuu reekardii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Isa waraabdan immoo kun akkuma agartan adduna keessaa dhuftanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo kamittiyyuu akkuma silaa isinitti muudhaaf yaalii godhe immoo appilikeeshiniin kun iskiriin riikardariidha. Piroosaadha jechaadha. Kanaaf egaa appii kanatti fayyadamtanii tuutoriyaalii garaagaraa barnoota garaagaraa namaaf dhiyeessuu ni dandeessu. Kaayyoon appilikeeshinii kanaa inni jalqabaas kanadha jechuudha kan inni dalagamee fi egaan viidiyoo keessan immoo qulqullina olaanaadhaan isiniif riikardii gochuutii illee ni danda'a. Dhimmoota garaagaraa hedduudhaaf itti fayyadamtu jechuudha. Bilbila keessan iskiriinii isaa riikardii gochuudhaaf waa hedduudhaaf isin fayyada jechuudha. Kanaaf egaa ragaa waa akkasiin barattan viidiyoo kana keessatti abdii guddaan qaba. Yeroo ta'an maal akkan isiniif qabadhe dhufu barbaaddu yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa isin jecha yeroo ta'an deemnee garagartuu nagaa naaf turaa sanan jaalladhaa sanan kabajaa. Bye bye.